amantaa keenya san keessatti manni amantaa keenya godina Shawaa Aanaa Aadaa kan jedhamu Dabra Zayitirraan gara baadiyyaatti kan argamu kan Bishooftu jechuudha. Gara baadiyyaatti kan argamu mana amantaa kana keessatti luboonni tajaajilan ni jiran jechuudha. Garuu luboonni kuni kan tajaajilan jechuudha akka luboonni achi keessa tajaajilan kuni fakkeenyaaf amma lubni tokko mana amantaa san keessa ni jira jechuudha. Mana amantaa san keessa ni jira. Lubni kuni baay'ee sakkara jechuudha. Baay'ee hangana kan hin jedhamne ol kan sakkarudha. Keessattuu guyyaa neeksisaa galgalaa baay'ee tokko bakka sakkaranii maal kan jedhan gizee kaanis guyyaa sanbata guddaa gizee qiddaasee deemanii manuma xaxxiitti kan argaman jechuudha. Deebisee immoo yaa'u dhugaa dubbachuudhaa fi qiddaasee amma torbayyuu qaddafamee torbaachaa tun qaddafamu sababa lubni hin jirre naannoo keenya baay'inaan lubni hin jiru jechuudha. Naasila kana ta'eef akkasumas illee macaafa laalchisaa kana sin laalchisaa daftara jedhameetu kan barsiifamu kana jechuudha. Macaafa kana sin laalaa bakka wantoonni inni hojjetu wanta waaqayyoon isarraa jaalatu miti jechuudha. Gabaabumatti lubni kun kan inni hojjetu nutillee amma fakkeenya mana amantaa illee ni ijaarra mana amantaa kan ni asaaddisina eegajinne turree jirra. Garuu isuma jechuudha kanuma nu taaggalee ta'u akka manni amantaa kun hojjetamne kan godhu jechuudha. Isuma jechuudha kan nu taaggalu baay'inaani. Yaa barumsa keessanis akkasumas illee abbaa keenya Girmaa Wandimmoo Mammar Tasfaaya Barraa barumsa keessattuu waa'ee hojii hafuura hamaa nan hordofa jechuudha. Kana yoo ilaalu bakka lubni kuni daftaraa ta'etu mana amantaa san keessa tajaajiluu hin danda'a kan jedhu gaafinatti ta'e baay'inaan jechuudha. Harki caalmaan gaafinatti ta'e yeroo darbes uummanni yeroo darbillee dubbatamee jira akka inni hojii wanta hin taane hojjetu kana. Macaafa garaagaraa kana akka laalu yookiin immoo macaafa laalchisaa kana jechuudha. Akka laalu uummannis yeroo dubbatanii akka kassasuutu illee godhame sila qeesiin hin jirreefu mana amantaa san naannoo san hin jiru jechuudha. Qeesiin akkasumatti illee godhee nu haa tajaajilu jedhanii uummanni ofumatti deebisee jechuudha. Kanaafiyyuu amma anas hin gaafachuu barbaade jechuudha. Kanas hin gaafachuu barbaadu. Amma fakkeenyaaf mana amantaa kana keessatti waan kana hojjetaa akkam tajaajiluun hin danda'e. Nuti amma fakkeenyaaf uummanni keenya barumsa hin qabu waa tokko hin beeku. Waan kana hojjechaatillee nu haa tajaajilu nu haa qaddasu nu haa maalaa godhu jedhan malee uummanni keenya sila hin beeknetu wanta iccitii hojii hafuura hamaa kana gadi buusanii beekan tokkollee hin jiru jechuudha. Nuti asitti hubanne waan ta'eef. Innaa sila kana ta'eef amma immoo nuti wanta akkanaa kana gaafii isaan irratti osoo kaasneeti bakka numatti quba qaban malee wanti inni nu miidhee inni mana amantaa keenya miidhee jedhanii dubbatan tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu amma kanas hin gaafachuu barbaadu akkam gochuu dandeenya mana amantaa keenya kana haala kamiitiin qulqulleessuu dandeenya. Akkam yoo goone kan jedhu tokko ani warroota achitti illee koree mana amantaa illee asoosiisan ture. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf isaanii inni illee akkasumatti hojjetee godheetillee nu haa taa'u malee wanta inni ari'amu tokkollee hin qabu kan jedhu jechuudha yaadni achi jiru. Kanaafiyyuu mi'a nuti akkam gochuu dandeenya mana amantaa keenya kana yoo akkam goone haala kamiitiin akka nuuf qulqullaa'u gochuu dandeenya. Maaliif harka tokko fannoo qabanii harka tokkoon immoo waan biraa hojjetaniitu kan tajaajilan kana nuti akkam gochuu dandeenya kan jedhu tokko kanas hin gaafachuu barbaade jechuudha. Yoo akkam goone fakkeenyaaf amma gaafii isuma kallattii gaafannee moo uummanni keenya nuuf hin dhaga'u jechuudha. Maaliif isaan akka waan nuti isaan miidhuuf deemnu itti fakkaata malee akka waan isaaniif tolluu deemutti hin yaadan jechuudha. Maaliif duuba kanaachi ariinanii mana amantaa kan tajaajilu lubni biraa hin jiru waan ta'eef akkanumatti illee nu haa tajaajilu jedha waan ta'eef iyyuu wanta nu jalaa fuudhan tokkollee hin jiru. Garuu karaa kamiitiin kan haala kana qulqulleessuu dandeenya asin jechuun barbaada abbaa keenya. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin.
Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, miseensi hordoftoota chaanaalii keenyaa Waadaa Fannoo Miidiyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa aari'am irratti isaatiif haa ta'u. Waadaa Fannoo Miidiyaa sabiskiraayibii fi laayik sheer gochuudhaan barnoota yeroo hundumaa gaaffii shakkitootaaf deebii, barnoota waliigalaa, barnoota mana amantaa keenyaa, barsiisaa seera akka bulmaata seeraa fi dambii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti qophaa'ee isii darbu hordofuudhaaf chaanaalii kana sabiskiraayibii sheer laayik gochuun akka nu hordoftan isin beeksisaa. Yeroo hundumaa karaa chaanaalii kana seentanii yaada qabdan, gaaffii qabdan, waan isin hin galle gaafachuu kan dandeessan ta'uusaa isin beeksisaa. Armaan olitti sagalee dhaggeeffattan kana obboleettiin keenya tokko gaaffii isheen kaasteef deebii bal'aa deebisuu ta'a jechaadha. Egaa innis akkuma beekamu luba jechuun Waaqayyo kan isa file, ummaticha tajaajiluudhaaf kan filame, aangoo furtuu mootummaan Waaqayyo kan isaaf kenname. Dursee kakuu haaraa keessatti Simoon Phexros ilma Yoonaatiin ati kattaadha. Kattaa kana irrattis qulqulleettii mana kiristaanaa kudhan ijaara. Furtuu mootummaa Waaqayyoo siifan kenna. Alli soolii sochoosuu diiguu hin danda'u jedhee gooftaan keenya ofii isaatii dursaa lubootaa ta'e akkuma dhiyaate, hangafa lubootaa ta'e akkuma dhiyaate, luboota kiristaanota tajaajilan aangoo hidhuu fi aangoo hiikuu kennee fi Waaqayyoon isaan muudeera. Qophii keenya kutaa 6ffaa guyyaa har'aa kana keessatti qophii taajjabbii gaaffii yaada obboleettiin keessan kaaste irraa kaanee gaafa walitti ilaallu lubadha. Maqaan lubadha. Hojiin isaa garuu luba tokkorraa waan hin eeggamne, luba tokkorraa waan hin barbaadamne yommuu hojjetutu argama. Kun bifa kamiin ilaalama? Maal gochuus qabna? Yaada jiru obboleettiin keessan nu gaafatteetti. Dhugaa kan ta'e dhugaa hin jennu taanaan, soba yookiin immoo dhara kan ta'e dhara hin jennu taanaan kiristaanummaan keenya faayidaa hin qabu. Abbaa dha'ooti yoo xonoqqolu dubbachuu hin qabnu, yoo machaa'u dubbachuu hin qabnu. Mana kiristaanaa keessatti waan barbaade yoo godhe dubbachuu hin qabnu. Yoo jenna ta'e kan fayyurra, kan deebi'urra mana Waaqayyoo keessaa ba'ee kan barutti irra baay'ata. Yeroo baay'ee ani abaluu jedheen amantaa koo jijjiirradhe, geeddaradhe, amantaa koo ganee. Ani abaluu maadhaqi jedhee mana amantaa hin deemu. Ani luba abaluu jedhee, daaqonii abaluu jedhee, tajaajila abaluutii jedhee, yookiin immoo qaama tokko nama tokko jedhee mana amantaa hin deemu kan jedhan baay'uun isaaniiti. Maatiiwwan Waaqayyoo namadha waan ta'eedhaaf akka namaatti yaadna. Namadha waan ta'eedhaaf akka namaatti jiraanna waan ta'eedhaaf namni fitsumii yookiin immoo namni jabaa miti. Jabaan Waaqayyoodha. Dogongoruu danda'a. Egaa asirratti warri maqaa lubaa dayeeffatanii hojii xonqolaa hojjetan, warri maqaa lubaa dayeeffatanii machaan, warri dhugan, warri kufan, warri kiristaanota hundumatti gufuu ta'an dhagaan oofcoo morma isaaniitti hidhamee gara boollaatti yoo gataman isaaniitiif wayyaa jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo lubbuu baduuf, lubbuu dogongoruuf lubni kun itti gaafatamaadha jechaadha. Namoonni mana kiristaanaa keessa taa'anii xonoqqolchiisan, asmaatiidhaan, digimtiidhaan hojjetan kun ammam wangeela beekanii jiru, ammam dhuguma hubannoo wangeelaa qabu kan jennu kutaa 3ffaa, 4ffaa, 5ffaa keetti laaluu dandeessu. Kutaan 6ffaa dhala laalaa kan jiru waan ta'eedhaaf maalaa goonuudha. Machaa'uu nama kanaatiif nuti itti gaafatamaa hin taanu.
Xoloqqolu nama kanaatiif nuti gaafatamaa hin taanu. Garuu jarri kun warri akkasii kun kiristaanni akka fayyu gara mana kiristaanaatti akka dhufu isaan dantaa addaa isaanii malee waaqni isaanii garaa isaaniiti, yaadni isaanii yaada biyya lafaati. Gaafa sabni kun badu, gaafa sabni kun hidhamu, gaafa sabni kun dhibamu isaan dantaa tokkollee hin qabani. Mindaa isaanii argannaan kana biratti immoo manni Waaqayyoo tajaajilames tajaajilamuu baates dhimma isaanii miti. Isaan kan jiraatan qarshiidhaaf, isaan kan jiraatan maqaadhaaf, isaan kan jiraatan itti fakkeessitoota waan ta'aniidhaaf warreen akkasii kun adda ba'anii beekamuu wayya. Uummanni keenya immoo uummanni baadiyyaa qaddasamuu baate, sirni qulqulleessaa jiraate jiraachuu baate dhimma isaa miti. Nama tokkittii kana qabna, ishee isayyuu nu jalaatii ari'achuudhaafi ijoolleen homaa hin beektu taa'aa jedhama. Bakka baay'eetti waan akkasii nu quunnamaa tureera. Nama kana hin xoloqqola taanaan, hin dhugee hin machaa taanaan inni luba miti, lubootaatii gadi, kiristaana miti, kiristaanotaatii gadi. Warra hidhamanneen garaagarummaa inni qabu maalidha? Dhugaa harka isaa jiru, wangeela harka isaa jiru qabatee uummata barsiisuu gara gaabbiitti fiduu, mana xonqaa irraa, mana qaallurraatii, hojii hafuura hamaarraa cuuphee fayyisuu otoo danda'u aangoo hidhuu fi hiikuun isaa kennameef hidhaa seexanaa hiikee seexana hidhee hidhaan hiikuu fi hidhuu kan jedhame seexana ni hidha, kiristaanota ni hiika. Kana qofaadha malee xoloqqolchiisu asmaatiidhaan, digimtiidhaan, hidda mukaa ciree, firee mukaa guuree, baala mukaa ciree namarratti hojjechuu, namarraan kaasa jechuu miti jechaadha. Hidhuu fi hiikuu kan jedhame. Kanaaf egaa warra akkasii kana maal goona? Inni biraan immoo guddina mana kiristaanaatiif illee gufuu ta'eera. Warri akkasii kun mana kiristaanaas hin fayyadanii, kiristaanotas hin fayyadanii, bu'aan isaanii garaa isaaniitiif, jireenya isaaniitiif, faayidaa isaaniitiif warra deddeebi'an waan ta'aniidhaaf kanarratti hojii guddaa hojjechuun dhugaa isa ta'e dhugaa. Bakka tokkotti immoo yoo dubbane nu ajjeesa, inni xoloqqola waan ta'eedhaaf, inni xonqaayiidha waan ta'eedhaaf, inni asmaatiidhaan hojjeta waan ta'eef, inni ni daggama waan ta'eedhaaf, kokobii hujji lakkaa waan ta'eedhaaf yoo itti dubbane nu balleessa jedhanillee naannaa baadiyyaa bakka tokkotti namoonni sodaatan jiru. Rakkoon cimaan kan jiru warra hojjetu qofaas miti, warra hojjechiisu biras rakkoon jira. Warra bira deemu biras rakkoon jira. Uummanni keenya maaliif nama kana tuquu hin dandeenye? Gama tokkoon dhaqee hojjechiifata, gama tokkoon immoo kiristaana fakkaate guyyaa sanbataa immoo guyyaa sanbatee guyyaa ayyaanotaa immoo mana kiristaana dhufa. Albee gara lamaatiin hin qarame jechaadha namni kun. Gama tokkoon gaafa laaltan kiristaana fakkaata, gama tokkoon gaafa laaltan immoo hojii inni hojjetu hojii seexanaa jechaadha. Dhugumatti warri xoloqqolus, warri xoloqqolchiisus, warri morus, warri morsiisus warra hojii seexanaa, warra hojii amajaajii hojjetu malee isaan luboota miti. Lubootaa fi xonqaayota, warra asmaatiidhaan, digimtiidhaan, dabtarootaa fi warra urjii lakkaa'u adda baasnee ilaaluun nurra jira. Seera keessa 20 irratti warra hafuura hamaa waamu, asmaatiidhaan, warra xoloqqolu, warri moru Waaqayyo biratti hin argamu jedha. Warri akkasii kun gareen isaanii garee daabiloos, hojiin isaanii gochaa daabiloos waan ta'eedhaaf kanarraati of deebisnee, kanarraati of fageessinee cimnee dhaabachuun barbaachisaadha. Uummanni kun garuu tokkummaadhaan hojiin hafuura hamaa kun, hojiin xonqolaa kun, hojiin digimtiin hojjechuu kun nurraatii dhaabachuu qaba jedhee uummanni ofirraatii ficcisee, uummanni ofirraatii deebisee yoo deeme wayya. Namni kun achi taa'ee uummatatti gufuu ta'uurra, uummata balleessuu isaarra gama tokkoon jireenya uummataa hidhaa, eebba uummata dhowwaa, nagaa uummata dhowwaa, manni kiristaanas akka hin guddanne inni jireenya isaa guddisaa jira malee guddinni mana kiristaanaa, baduun kiristaanotaa, hinaaffaa kiristaanummaa waan hin qabneef kanaa ol hojjechuu qaba. Maal goona kan jedhuudhaaf uummanni jala moo'ee nu hin barbaachistu.
yookiin xonqolaa kee filadhu yookiin mana kiristaanaa filadhu yookiin immoo hojii gaarii yookiin hojii hamaa kee filadhu jedhee uummanni ifumaan itti ba'ee ofirraa gaggeessuu qaba malee gama tokkoon gaafa dhibame naa xuru qoltaa gaafa tokko munaaf qaddessaa qiddaasee fi xonqulaan wal faana waan hin taaneef lubaa fi xonqaayii adda baasinee beeku waan qabnuudhaaf gochaa akkasii qaba taanaan irratti raggaa'ee manni lubummaa aanaa manni waajjirri biyya lallabaa lixa shawaa lixa yoo jiraate biyya lallabaa yoo jiraate nama kana seeraan gaafatanii hojii akkasirraa akka deebi'uuf gaabbii galee yoo tajaajiluu danda'e akka tajaajiluu hin danda'u taanaan mana kiristaanaa keessaa baasuu fi mana kiristaanarraatii adda baasanii akkuma ariyoosiin awaggazanii yookiin immoo maggadamee akka inni bahu gochuu qabu malee rakkataa fi dhibamaa kana qabatanii taa'anii uummata balleessuu nama gaafachiisa. Gaaffii ka'eef deebiin bal'aan kanadha kan nu barsiise kan nu gorse Waaqayyoof galanni haa ta'u nu haa turu itti fufaa kutaan torbaffaa immoo yaada isin nu dhiyeessitan gaaffii isin nu dhiyeessitan qabannee itti fufnaa. Waadaa Fannoo Miidiyaa sabiskiraaybii fi laayikii gochuun dagatina Waaqayyoon keenya duukaa haa ta'u.